Ani Masiidha. Yesuus ilma Waaqayyooti isa dhalate. Ani karaati, ani dhugaati, ani jireenya. Ana malee abbaa arguun hin danda'amu. Ana karichi gara abbaatti geessu. Dabbee na barbaadu, jireenya na barbaadu, mana na barbaaduuf ani karaati, ani dhugaati. Manni ijoollee sagalee ta'e tokko dhagaa jira silaa rakkinni nutti hammaatteetti ani jireenya ani Yesuus sagalee nu dhagaara ka'ee barbaadu laata. Kanaafuu galle garuu sagalee dhagaa jira immoo. Namni natti amanu du'a arguu hin danda'u. Jireenya argata. Ana karichi inni gara abbaatti geessu anaadha. Anaan malee abbaa arguun hin danda'amu. Ana karaan, ana dhugaan, warra dukkana keessa jiran ifatti baasuudhaaf. Warra golgaan du'aa irra jiru, golgaa du'aa irraa cabsuudhaaf. Warra birmadummaa dhaban birmadummaa baasuudhaaf. Inni dhalate, inni abdachiifame anaadha. Eenyuma laanni maaloo balbala koo duraa bu'aasaa raawwaticha balbadhaa qaamee ijoollee. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Ana karaan, ana dhugaan, ana jireenya, daandiin gara abbaatti geessu anaadha. Ana malee waan tokko iyyuu godhachuu hin dandeessu. Mana kee keessaa iddoo olaanu yoo naa laatte, ani immoo jireenyaan sii laata. Yesuus isa abdachiifameedha jechuudha isin. Jireenya naa laatte jechuudha ka jireenya kana baay'ee mana rakkifti jireenyi kun jireenya barbaadaman jira waan ta'eef. Jireenya sii laata. Mana koo keessa iddoo isa olaanu siif laadha as naa taa'e. Erga Yesuus dhufee hoo boquun keenya gadi jedhe kun hojjechuun isaa waan oolu miti. Kanaafuu ani mana namaa keessa iddoo soodhaa kan barbaadu. Qabeenya kan kennaa waan hundumaa kan kennu anadha. Kan fooqii kennu ana, kan mana kennu ana, as dhattee achi dhattee ana malee hundumtuu waan godhamuu hin danda'amu. Maaloo yaa ijoollee mee? Qabeenya kana kan kennu ana. Waan hundumaa kan kennaa jechuudha. Mana nan kenna moo maayetti mana kiraayina ajjeesee yaadoo komee qoyme. Ani makinaan kenna hundumaa kan kennu anadha. Halo, kami mana caccabaa kana tahu korromoo qabeenyitti manichatti galuu koonaa wayyaa. Ani qabeenya waan hundumaa nan kenna, waan hundumaa kan mana kennu ana, kan fooqii kennu ana, kan makinaa kennu ana, hundumaa nan kennaa jechuudha. Mana iddoo olaanu kan naaf kennee hundumaa kennaaf. Ani qabeenya. Ani waan hundumaa siif kennaa jechuudha. Kan fooqii kennu ana. Kan jireenya kennuun, kan hundumaa kennuun, kanaafuu mana kee keessa iddoo soodhaa nanaaf kennu. Hundumti isaa lattaafu mana gaashaanaa laattaa. Fooqiin sii kenna, waan hundumaa siif kenna. Maaloo meedhiisi mana kiraayina tokko mee na ajjeese mana taphate. Mana koo keessaa iddoo isa olaanu sii kenna. Garuu Yesuustu mana koo keessaa iddoo olaanaa qaba. Sabban kaman godhaa. Yesuus kun maal siif godhaa? Fooqii kan kennu ana Yesuus waan tokko si gochuu hin danda'u. Kanaafuu naaf iddoo isa olaanu naaf kenna. Wayya etteere. Haa ta'u siin kenna kun Yesuus achi siqee. Yaa ijoollee erga qabeenyi dhufe hoo mana isin ijaarrannaa numa nuu tola jireenya. Baali Yesuus biratti qabeenyi gaariidha maataa tansiin. Ani beekumsan jedhama. Beekumsaan ala waan tokko ta'uu hin danda'u. Namni beekumsa qabu taanaan waan tokko hojjechuu hin danda'u. Manni keessa jiraatan beekumsa qabaachuu qabu hojjechuudhaan beekumsa qabaachuu qabu. Fooqiin ijaaramu
waan hundumtuu qabeenyi yoo jiraates beekumsaan alatti gatiin qabu. Kanaaf ani mana namaa keessaa iddoo olaanaa argachuu qaba. Ana malee waan tokko ta'uu hin danda'u. Baratan malee waan tokko ta'uu hin danda'u. Ani kanaaf beekumsa moo jechaadha sagalee tokko. Ilaamee qabeenyaa qabu kanayyuu lafee baruudhaaf beekumsi na barbaachisa miniire. Baay'ati sadiis ilaamee beekumsi kun immoo gaariidha beektu ittiin lakkaa'amni yoo isaa irraa dhuftu xiyyaarri anaan malee balali'uu hin danda'u. Manni kun ijaaramuu hin danda'u. Fooqi kan ijaaru ana beekumsadha. Kanaan alatti waan tokko ta'uu hin danda'u. Kanaaf mana namootaa keessaa iddoo isa guddaa argachuu qaba. Namni na dursu jiraachuu hin danda'u. Ani beekumsan jedhama. Mana kee keessaa iddoo isa olaanuu barbaada. Manni ati ijaarrattee kufataa itti jiraattu kun beekumsaan alatti ta'uu hin dandeenye. Soofaan ati keessatte kun beekumsa barbaachisaa. Ani kanaaf beekumsan jedhama. Waan hundumaa gararraa gootee mana kee keessaa iddoo isa olaanuu naa laachuu qabda. Qabeenyaa tokko tirtii mataa bakka gararraa ta'eera lakkaa'uyyuu. Na qabeenyaa qabaattuyyuu qabeenyaa kee sanaanii beekumsa hin qabdu taanaan waan tokko waan ittiin gochuu dandeessu hin qabdu. Garuu qabeenyatu immoo tokkoffaa irra rootamiin godharee isa si jalaa kaasachuu dandeenya. Qabeenyaa na jalaa buttee anaan tokkoffaa gochuu qabda kaa. Tole sammoo kottu. Yesuus achi siqime. Maali yaa ijoollee jireenyi mee walumaa nutti jijjiiruutti kee beekumsi hin dhufe qabeenyi hin dhufe. Maali Yesuus isoo mana keessa raayoomii maal taatanii ijoollee. Ani qaroomina jedhama. Qaroomni dhaloota ammaa faana kan deemu. Qaroomina jechuun addunyaa kana kan hogganu ta'ee kan jiru ani qaroomina jedhama. Amma namni afaan arguu danda'an barbaadan galmeen keenya banamee jira sababa ta'eef namni na barbaadan qaroomina addunyaa kanaa ta'ee beekamee jira. Amma mana soolaanaa iddoo soolaanaa akkan argadhu mana namaa nan deema sababa ta'eedhaa fi iddoo bareedaa akkan argadhee deemtee qaroomina waan ta'eef qaroomina immoo namtichi qaroomina jibbuutti jira si yaadu sammuu si yaadu. Kanaaf iyyuu waan qaroomina ta'ee fi namni baay'een iddoo naa kenna deema yaada. Beekas maaliif fakkaatu kanaaf iyyuu baay'ee bareedee yaada qaroomina sababa ta'eedhaa fi maaloo mucaa itti beekuma qaroomina ta'e Mama maatu nutti dhufaadha laa qaroomina namoo dhoofin iyyuu. Eenyuun naa kenna namni qaroomina Kilo beeku haa tajaajilee mana baddaa qaroomina. Halloo maali laata? Ani qaroomina jedhama. Tole. Qaroominni beekumsa qabaattee qabeenya qabaattee Yesuusin qabaattee qaroomina qabdu taanaan waan tokko waan si fayyadu qabu. Ijoolleen kee ta'an kun ijoolleen kee qalamee bakka kun. Maata Yesuus. Sababa ta'eedhaan kanaaf iyyuu ani qaroomina jedhama. Mana kee keessaa iddoo soolaanaa alatti hin dandeessu. Ijoollee koo kana akka kee kana tattaaraddeelaa bareechita. Ati maal fakkaata jina raasi gaasa imeesa iyyuu maal fakkaata? Mana koo dhufaata. Maali mana koo dhufaata? Isaan keessatti kanaaf iyyuu mana kee keessaa iddoo soolaanaa kennu. Ijoollee koo bareechita taanaan illee siillaadha kot. Bal'inaa ijoollee keenya babbareecha. Yesuus achi naa siqime. Maali arge Yesuus iddoo dhaqe mana keenya keessa. Maali? Iddoo namni. Qabeenya laaltee beekumsa laaltee qaroomina addunyaa kanaa fudhattee anaan mana kee keessaa waan gadi baafte warra na simataniif an qulqulloota gidduutti abbaa koo duratti sanan simadha isaaniin warra na ganan anis nan gana amma qe'ee warra na barbaadanii qe'ee warra na dheebotanii nan naqa warra karaa dhaban warra jireenya dhaban warra ifa dhaban dukkanaaf waanjoo guddaa keessa warra jiraataniif ibsuudhaaf qe'ee warra na barbaadanii mana warra na barbaadanii nan adeema. Manni kun nafeera an deemaa jira beekaa. Maali? Maali Yesuus hojii mana keenya keessaa deeman jeeqamne Maaltu nu jeeqee? Anoo waa badu jeeqe kana hunda wallaale.
Ani maal ni baase qabeenyi barbaachisaa jireenyi barbaachisaa yaa ijoollee. Maala nama na gubattuu kana keessatti maaltu na gube? Beekumsa ta'eetu hin jiru akkamittiin maatii wal jeeqan maatii gubatoo gidduu ta'an mana na gadhiisee deeme. Maali siif jedhee Yesuusiin dhabee moo? Maali na salphadhe jechuudha mana jireenyi koo qaba. Kana burqaalee mana keessa jiraachuu hin danda'u sababa ta'eef si wajjin hin jiru giristoonni gooftaan goondaa guute mana keessa sababa ta'eef si wajjin hin jiraatu. Maaloo jireenya isaaniif jedhee nabi Yesuusiin nabi yaa ijoollee dogoggoreera dhiifama naa godhaa nan barbaada bakka inni jirutti barbaadee fida nagaan koo nyaatame daa'imni koo harkatti lolamti. Maal koo jira qabeenya nan dhabee jireenya nan dhabee amma deemee lafa inni jirutti Yesuusiin barbaada. Yoo inni dhufee mana koo gale malee jireenyi koo bakka zeeroo ta'e isa durii gadi ta'e jira masaayyuu. Maallaa wayyaanaaf tarii immoo dhiifama naa gochuu yoo dideeyyuu akkamiin godhaa? Badii guddaan balleessanis dogoggoreera. Yaa Yesuus ani balleesseera qabeenyatti hirkadhee beekumsatti hirkadhee jireenya dachee kanarraaf jecha si mana koo keessaa ari'eera mana koo keessaa iddoo dhabdee deemteetti amma garuu gaabbeera deebi'uun barbaada gara mana kootti akka ati naaf deebitus fedheera. Intalo anis fedheera dhiifama sii godheera. Ameen. Lammata deebitee hin yakkin. Ameen. Yaa adaadhoo kunoo fideen dhufe Yesuusiin dhiifama naa godhee landindeeyyuu tole magara mana kee keessa jiraachuu nanaaf hin taanaan jedhe. Noor yaa Yesuus. Qabeenyi kee bade, beekumsi kee bade, qaroominni kee bade, siif adeebi'an. Tole. Maali yaada immoo koo kunoo erga Yesuus dhufee mana tolli deeme nagaannuu ta'e qabeenyi koo beekumsi koo maal qaroominni koo hunduma isaatu iddootti deebi'e galanni Yesuusiif haa ta'u. Nagaati nama filatu isa fiirri kennu miti kan ta'e addaa. Nagaati nama filatu isa fiirri kennu miti kan qabeenyi kennu miti.
Thank you.